jaalalaan qabamtee akka malee boochee ni beektu. Beeka. Eh? Rabbi jiraatu. Nargisi. Okay. Oromoo ta'uu kan kee qofatti akka dhuunfatti dhiibbaan sirraan gaamee ni beeku. Yaadannoo baay'een qaba. Finfinnee keessatti yaadannoo hedduu na mudatee jira. Isa keessaa maal si hima? Guyyaa tokko sa'a takka keessa gara Birbirsa Gooroo Piyaasaa jedhamutti ijoollee Oromoo hedduu ta'anii dhiiraaf dubartii baay'annee utuu deemaa jirru ijoolleen keenya suuqii deemanii waa bitachuu achitti ijoollee wajjin walitti bu'anii egaa utuu Ormi faasaa deemnu achii booda egaa ijoolleen nutumanii achitti nutumanii gara poolisaan nu geessanii achi hidhamee beeka. Egaa hedduun narra ga'ee garuu kun qofti si gaaga. Saniifuu ni beektaa jechuudha. Okay. Okay. Osoo ni fi viidiyoo waraabu jirtanii atii fi geelonni kan ka'e silkii hattuun si harkaattee ni beekti. Silkii baay'ee ni jalaa silkii. Utuu footoo kaasanu footoo utuu kaanu. Osoo footoo hoo jirtanii ati fi hiriyoonni kee silkiin si harkaatamtee ni beekti. Laaqana nyaannee kun gadheen gadda dhiyoo laaqana nyaannee hogguu laaqana guyyaa hogguu suuraa kaasinaan jedhanii moobaayila kiyyaa utuu dhaabbaddee suuraa kaasu harkaa fudhatanii suura. Jaalalti poolisii irraas qabdee ni beekti. Lakki. Gaafa xiqqoo maallaqa faamilii kan ta'e jalaa hattee suuqii itti deettee ni beekti. Baay'ee. Baay'eedha. Saniifuu hattuu jaamtaa jechuudha. Garuu haatee maaliin godhaa nyaata kana hojjechuun natti tola. Saniifuu hattuu jaamtaa jechuudha maallaqa faamilii jalaattee baddee deemtaan. Gabaa deemee waa bitee faatee. Galatoon. Moobaayila jaalallee keetii duubaa fuutee iccitii isaa laaltee ni beekta. Adura. Waan hir'aan fadhee hedduu na yaadachiiste dhugaa. Okay. An famous jettee namatti boontee ni beekta. Booneen beeku. See baay'ee inaasa ulleet yoo natti cime waan dubbadha malee yoo namni na beekame. Osoo karaa deemtuu dhiira takka ijaana. Osoo karaa deemtuu ni jirtaa? Jira. Osoo karaa deemtuu dhiira takka agartee akkanumatti jaalaltii irraas qabdee ni beekti. Jaalala kan ijaa jedhanii Kaameraan keessatti hin jiru laakiin. Ayyee ifama. Ammoo jira. Okay. Amma waan jettu. Bijbij jaalaakin. Bijbij kun irraa dalaga. Hayyee. Okay. Dhiira sin beekne xabbasuuf osoo jettuu arrabsamtee ni beekta. Jechuun akkam. Dhiira sin beekne xabbasuudhaaf osoo deemtuu arrabsamtee ni beekta. Moobaayilaan isaa ta'u. Lakkii yookiin eeyyee. Maallaqaaf jecha dhiira umrii 60 olii xabbastee ni beekta. Betu. Okay. Famous ta'uu kan kee nama hedduu wal si barsiisee jira.
Yeah, of course. Nama baay'ee wal bari. Okay. Lama keessaa takka filadhuudha. Finfinnee fi Wallagga keessaa kam filattu? Finfinnee fi Wallagga keessa. Wallagga. Wallagga. Naayiroobii fi Mombaasaa. Mombasa. Jaalatamuu fi jaalachuu. Jaallachuu. Dhiiraaf dubartii keessaa. Jechuun dubartii keessa nama jaallachuu. Dhiira no jaallatama biraa hin ta'in akkanumas saahibummaaf dhiira moo dubartii filatta. Oh, dhiira saahibummaa dhiira. Okay. Hababii fi biddeen keessaa. Kun gaaffii cimtuu. Hababii fi biddeen keessaa kam filatta? Wallahi nacuma kunillee. Lamman isaa. No. Tokko filadhu. Hai gaa maal godhu gaa biddeen hedduun jaalladha gaa biddeen. Okay. Foon reetii fi foon horii keessaa. Foon reetii fi foon horii keessaa. Foon horii jechuun. Foon horii. Foon horii afaan itti magaalaa. Horiin beektu? Horii. Foon ree. Okay. Bishaanii fi maangoo keessaa. Juusa. Arra gaaffii ciccimtuudha kun lamman na gaafattu keessa. Das. Hayyee bishaan manaaf haa ta'u bakka wal godha. Juusa Okay. Meetii Ayyaalootii fi Liidoo Hambisaa. Oh. Waliin dabbusu jettaani. No. Laazimaa takka filattu. Dirqama takka yookiin ni adamtu. Takka isaa filattu. Meetii fi Liidoo keessaa. Wallahi natti cimaa wetta. Jiru cimuun takka filadhu. Nadhiisi gaa maala. Never. Kara meetiin bare gaa liidoo natti naari. Liidoo. Ayyee Omaara Kongo. Ameerikaa fi Dubaay keessaa. Oh, Dubaay. Ameerikaa. Dubaay. YouTube fi TikTok keessaa. YouTube. Okay, YouTube. Sheekha Okay, artistoota sadan michuu seenaa Caalaa Bultumee Jaafar Yusuf akka sabboonummaa isaaniitiin sadarkaan keessaa. Caalaa Bultumee michuu seenaa. Jaafar Yusuf. Egaa garuu warri kaan immoo saayiba sababii taateef naan hin jedhina. Jaafarii michuu seenaa Caalaa Bultumee egaa baay'een gadda. I'm sorry. Afin itti aantu maal jettii kanallee na dhaggeeffadhu. Artist Shukrii Jamaal, artist Yoosaan Geetaahuun, artist Jaafar Yusuf keessaa dirqama nama tokkotti heerumu yoo sin jaan artistoota sadan kana keessaa eenyutti heerumta? Yoosanii. Yoosaan heerumtaa? Shukrii Jaafar. Shukrii Yoosaan Jaafar. Jaafar obboleessa kiyyaa heerumuu hin danda'u sanii. Okay, Jaafar obboleessa. Ayyee. Sana lamaan keessaa Yoosaan. Yoosaan? Okay. Okay, gaafin itti aantu osoon fi wallee jaalalaa keessaa takka wallee qabsoo keessaa takka wallee aadaa keessaa takka filachuun dirqama sitti ta'e wallee tamtam filatta. Filachuun dirqama natti taate aadaa ammayyaa qabsoo. Qabsoo okay. Galatoon. Kana maal jetta seete? Bakka duwwaadhaa. Osoon fi warri Naayiroobii daash tahuu baatee asitti hin gala ture. Bakka duwwaa sanitti gutta. Warri Naayiroobii? Bakka duwwaa tahuu baatee asitti hin gala ture.
halkan ta'uu Akkam kijibelle. eh Warri Nairobi. osoo ni fi harreen afaan qabatte bakka duwwaa jettee dubbatti ture. Maal jettee dubbatti? Narraa bu'aa. Narrukutinaa jirti. Narrukutinaa. Okay. Okay, gaaffii bitaani. Osoo ni fi artist ta'uu baadde daashin ta'a ture. Sheekha taata? Otuun arsituu naggaad maal jedhama? Daldaltuu? Daldaltuu. 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 Mas Okay, daldalaa galatu. garuu more is Okay. Hawwiin qaadimaa qabdi moo singilidhaa? Qaadimaa qabdii. Hayi. Okay, qaadisni. Koi fuudhuu feetanii? Keessaan dhaqaa dubbisaa ishii. Okay. Hawwiin nashiidaa tam akkaan jaalatti. Nashiidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa nu afeerii jetti gaafiin ammaas. ay baneesi na feeraka. Naman hedduu jaalladhu, naman ajaa'ibsiifadhu, naman kabaju, naman akkam jedhee jecha hin qabu. Raayyaa Abbaa Mancaa. Okay. Okay. Dhaggeeffadhu Taayyee Danda'aa fi Hangaasaa keessaa eenyu jaalattaa? Dirqama nama tokko filachuu qabdaa jetti gaafiin. Dirqama. Dirqama lamaan keessaa tokko filachuu qabda. Taayyee Danda'aa fi Hangaasaa Ibrahim. Dirqama laazima lamaan keessaa tokko filachuu qabda. Taayyee Danda'aa. Hangaasaa. Hayyeesuma naa ta'u. Taayyee. Lakki. Hangaasaa. Hangaasaa. Okay, yoo baara koo qabu Taayyee filattee Hangaasaa filattee lamaanuu paartii takka dirqama takka filachuudha. Okay, gaafii biraattu jira. Gaafii noof kolchaa arguu takka gaafii teessan. Gaafii ammaa tana eenyu si gaafatanii beektaa? Hin beeku. Jaafar. Wala garraari. Okay. Okay, gaafii itti aartu maali seetee? Hawwi Harargee deemtee qamaatee ni beektaa Jimaa itti gaafiin. Lakki Harargee hin deemne garuu amma deemu jedha. Deemee ilaalu jedha. Okay. Abdii artistii Galaanaa Gaaromsaa. Abdii artistii Galaanaa Gaaromsaa hangam takka bakka guddaa qabdaaf jee naa gaafadhu. Egaa hedduun jaalladhaa, hedduun kabajaa. Naa jiraadhuun jedhaan maaliin jedhaare. Okay. Eefa Naayiroobii dhuftee namni jaalalaaf si gaafate ni jiraayi. Namni gaafii jaalalaa si dhiyeesse ni jiraayi.
Eh? Suma mataki. Aye. Aye. Okay. Hawwi gaafa dura jaalaltis qabdu mee akkam si goote miira akkam keessa si galchite itti gaafi namni. Mhm. Nyaata na dhawwa. Mhm. Na boochisa. Mhm. Ay, gumul. Waan biroo. Hirriba na dhawwa. Yaaduma namatti dhufata. Anillee kijibaaf jedhee. Okay. Yaaduma sibban. Yaaduma nama daban. Naman jaalladhee buun jaalladhee yaadi kiyya hin jiru jechuudha. Okay. Maal jetti gaafiin abdee meegaa siistarii hawwii adda nu baasii xiqqoo ni qabdi hiyyoo qabaatte wal nu barsiisi jeeni. Eeyyee siistarii takka qaba. Obboleettii. Obboleettii sirra xiqqooti? Nama xiqqoo. Akka keetiin ni bareeddi? Okay. Keessaa wal dubbisnaa. Anaaf itti keessaa wal dubbisnaa. Hayyee maal akka hin jiru. Okay. Hawwiin jaalalaa fi maallaqa kamirra jaalatti? Hawwi. Maallaqaaf jaalalaa. Maallaqa? Hai maallaqa maal jenne maallaqa jenne. Maal jette? Maallaqa malee jaalaltii hin jirtu. Jaalaltii maallaqa malee hin jirtu akkam goonuu. Lamaan keessaa tokko filadhuu jaalatu. Wal malee taasise hayyee jaalala. Siime egaa hawwii silumaa jaalala sin jedhe jaalala waan filadha maal godhu. Gaa maallaqni ni jirti ni baddi. Okay. Galatoon. Okay. Warri manaan of koltaa guutuu akka gaafii xiyyan fixannee 5 sekondii naafee hawwi gaafiilee tan sekondii 5 daftee naa deebisuu qabdu okay? Daftee. Hayyee. Okay. Jaalala jechuun maal jechuudha? Dafi. Jaalala. Sekondii 5 hai. Meeqa jaalala jechuun namaaf yaadu. Namaaf yaadu. Okay. Addunyaa kanarraa biyyatama kan jaalatti. Biyyatama kan jaalatti. Addunyaa kanarraa biyyatama kan jaalatti. Biyya kam? Addunyaa kanarraa biyya. Addunyaa kanarraa biyya jaallattu jettu? Biyyatama haalaan jaalattaa. Haalaan deemee kan ilaaluu fedhu Paaris. Okay. Yeroo aarte maal godhuu jaalatta? Yoo naaree bu'u. Nyaatarraa maal haalaan jaalatta? Nyaata? Nyaatarraa maal haalaan jaalatta? Waan nyaatanirraa. Shiroo fi raafuu. Okay. Osoo rafuut jirtuu yeroo hirriibaa dammeetu dhiira taatee yoo agarte maal dura gootu? Auzubillah. Maal godha? Nini yaba. Niyita. Maal jira? Okay. Amala dhiiraa irraa 3 kan jaalattuu fi amala dhiiraa irraa 3 kan jibbitu himi. Amala dhiiraarraa kan hin jibbu irratti mure soba hin fedhu.
dhiira baay'ee haasa'u baay'ee dubbatu. Lama. Sadii dhiira nama hin kabajne jaalladhu. Sadii. Okay. Amala dhiiraa irraa amala jaalattu. Dhiira irraa amala sadii irraa jaalattu. Kan hin jaalladhu immoo kanuma galagalchu qaba. Nama kabaju. Nama dhugaan nama jaallatu. Kijiba kan hin qabne. Egaa. Dhiira hin kijibne. Dhiira hedduu naasonu. Baay'ee sanuma galagalcha jechuudha. Okay. Hawwiin Naayiroobii irraa maal akkaan jaalattu? Naayiroobii irraa. Dafii deebisu. Kan hin jaalladhe moo? Maal irraa jaalatta Naayiroobii irraa? Maal irraa jaalladha ree? Habaabii? Saruma nyaata. Okay. Okay. Osoo guyyaa lama booda ni duuta siin jaani waan ati gootu sadii midafi maal godhuu qabdu? Utuu nan duutee moo? Guyyaa lama booda duuta siin jaani. Guyyaa lama xinnoo dhagaa kan illee mucaan godhanne ilmoon godhanne guyyaa lama gidduutti. Hai bakka. Dafi waa sadii. Waan himachuu qabdu. Nan tobbadha kaa. Takka. Nama natti gaddee jiru dhiifama gaafadha. Hunda deemee. Lama. Sadii gaaffiin. Lama. Gaaffii sadii takkaas. Nan tobbadha siin jedhee bar. Ni tobbadha nama dhiifama gaafatta takkoo. Tokkomoo maatii koo wajjin yeroo dabarsa. Warra nama jaalladhu wajjin dabarsa gaa. Biyyattii lamaan. Okay. Namni maaliif wal fuudha? Namni maaliif wal fuudha? Baay'achuuf gaa. Okay. Baay'achuu wal fuudha. Okay, galatoomne. Namni maaliif adda ba'a? 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 Dafii deebisii gaafii. Waliif amanamummaa dhabuurraan. Okay, guyyatti yeroo meeqa nyaatta? Guyyatti hogguu sadii. Afuris kan na godhu dhagaa. Yeroo na fudhamu jira. Hawwi guyyaan sadii isaa meeqa qaba? 72. 72. Okay. Guyyatti wanni ati osoo hin goone hin oolle maali? Guyyatti. Nyaata Guyyatti wanti hin godhin oolle nyaata gaantu nyaati hin oolu garuu. Okay, nyaata. Yeroo dura hirribaa kaate maal goote? Hirribaa kaate jechuun? Yeroo dura hirribaa raftee kaate? Daftee kaatu ni dhiqatta kaakaatee. Okay, jireenyi siif maali? Jireenya naaf gammachuu. Namni maaliif jiraata? Namni kan jiraatu moo? Waan jiraachuu. Waan jiraachuu qabuuf jiraata. Yeroo rafuuf deemtu dhumarratti maal gootee raftu? Yeroo ni rafuuf jedhu filmii ilaala. Filmii ilaaltaa dhumarratti? Yaa. Okay, galatoomne. Okay. Gaafii gama sa'aat akka teenyee jirraa sa'aan teenya dhumu jirti warri manaa gaafiin teessan hedduudha. Na of kolchaa dhiifaman isin gaafadhaa dhumarratti gaafii takka qofaan hawwii gaafadha. Onneen kanaa walitti guddataa ni gaaf. Hedduu guddistanii jirtan. Hedduu hirkitanii. Baay'ee asumaanuu
asumaanuu akkaawuntiin hawwiidhaa haroonni cufamee jira namni 114 amma dhuftan kun hundi foloo asumaan akka gootan isiniin gaafadhaa sagantaa bashannanaatii hundi keessanuu yoo dandeessan bakka takkatti sheer godhaadhaa yoo dadhabdan immoo usaa taa'atii bohara daqiiqaa 40 akkana qofa qabnaa daqiiqaa 40 tana gaafii teenya xumurree carraa warra manaa warra koomantii carraa akkuma baratamee isiniif hin kannaa carraa yeroo isinii kan immoo gaafii gaafachuu ni dandeessanii gaafii teessan waliin isinii baasaa jechuudha. Okay gama sagantaatti achi dabarraa. Artist hawwii tamaamee namni maybe namni takka lama yoo kasin beekne jiraatallee yookiin hundi si beeka jeetiin abdaddaa maqaa kee guutuu hawwiin eessa dhalattee eessa barattee hawwiin hojii hojjetti moo hojii aartii qofa hojjetti tana gabaabsiti adda nu baasi. Egaa an hawwii tamaam jedhama. Gandan dhaladhee magaalaa Dambidolloo achuma dhaladhee guddadhee achumatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa achuma fixeen gara Finfinnee dhufee jechuudha. Amma hojii aartii hojii dhuunfaa kiyyaas nan hojjedha. Egaa wal duukaa man deemsisaa jiru damansa. Galatoom hawwiin jireenya aartii qofa irratti miti hojiin ishee xiyyeeffatee hojii dhuunfaatis ni hojjetti jechuudha. Mee hawwii kana jecha tokkoon ibsi gabaabsiti. Hawwuma guutuu walitti qabitii jecha tokkoon ibsi. Jechuun daangalle. Hawwii yoo feete hawwiin amala gaarii qabdi jettee jecha tokkoon ibsuu dandeessaa waan feeteen hawwii jecha tokko qofaan ibsuu. Hawwiin jaalala jedheen ibsuu fedha. Hawwiin jaalala. Maqaa hawwii jaamu kana ummaateetti si baase moo abbaa keetti si baase maalirraa si bahuu danda'e maqaan kun? Hangafi koo dhiiradha. Isheen lammaffaa immoo durba akka isheen taatu fedhanii hawwiineerraa hawwii jedhanii naa moggaasan lachuun naa moggaasan. Hawwiineerraa hawwii si baasan jechuun? Hawwii akka fedhii akka isheen durba taatu feena jedhanii akkuma sana gaa. Hawwii sagaleen dantee xiqqishoo ol kaasii isin jechaa jira warri manaadha. Ayi nagaamu. Amma. Abee dagaa. Okay. Hawwiin mee gama aartii kana maaltu si kakaase karaa aartii akka seentu nama aartistii si duraa laallatteeti moo dandeettiteetu gama aartiiti? Egaa ani gara weellisummaa kan inni feduruma ijoollummaa kiyyarraa ka'ee sirba hedduu dhaggeeffachuudhaan jaalalaan aartiif qaburraan kan ka'een gara aartii kana dhufee jechuudha. Artistii weellistuu ta'a jedhee yaadee hin beeku garuu. Wallistuun ta'a jettee yaaddeen beektu garuu wallee hedduu dhaggeeffatta duraan. Garuu sirboota hedduu dhaggeeffadha sirboota hedduun mana keessallee nan sirban ture achumarraan kan ka'e egaa. Thank you. Hawwiin FM Finfinnee galtee? Egatiin gara weelluutti dhufe jechuudha. Thank you. Hawwiin walleen tante cover hojjettee ji'a 9 keessatti miiliyoona takkaa fi wayii seenee jira. Miiliyoona takkaa fi wayii sanii ol eedemoo bakka ati yaanne siif dhaqe biyyisan akkam itti gammaddemoo bakka ati yaanne eegassite? Dhugaasoo fi humna kiyyaa ol. Amma yaadii jechuudha. Kavariin sirbi suni sirbaa shabbi suni achi miiliyoona gala jedhee yaadee hin beeku. Egaa gaafa hamilee naatee akkan moor jabaadhee kana caalaa dhufuuf naatee jechuudha. Humna kooltee. Thank you. Kanaa ol akka uummanni Oromoo kanaa ol akka si boonsan abdiin qabaa. Warri koomentii dhiifama naaf godhaa koomentii teessan dubbisaan jiru. Kun gaafii noormaala fiyyaa gaafii noormaala xumureetiin gama gaafii taphatti achi fufnaa. Noof kolchaan isin hin jaa xumuraatiin jira gaafii noormaala. Mee artistoonni Oromoo dadhabinni artistoonni Oromoo qaban maali? Akkasumatti hawaasni hoo artistoonni Oromoo waan irraa eegan gochuuf jira. Artistoonni hoo maali dadhabinni isaaniidha? Akka artistii takkatti mee yeroo waan kana ilaaltu? Jechuun maalirratti dadhabinni isaanii? Akka waliigalatti amma fakkeenyaaf artistii biraatiin yoo wal bira qabdu taate artistiin Oromoo of danda'ee adeemu nama muraasa. Artistii saba biraa yoo karaaltu taate immoo hundi of danda'anii makiinaa qabanii dadhabinni haa jiru artistii bira moo hawaasa bira jira bakka kanatti maaliif akka artistii biratti akkasitti of danda'u dadhabe? Akka kiyyatti dadhabinni kan jiru uummata bira jedhee yaada. Akka saba biraatti yoo gulaaltu hunduu yuutuubii banee ilaala. YouTubein kee baname wallistee sana gadhiiste namni hin ilaalu taanaan deebitee hojjechuuf deebitee hamilee hojjechuuf illee
irra hin jiru jechuudha. So, Kochaa jira haasaa hedduu hin danda'u asumatti isinii badha hundi keessanii. Ani sirbii okay. Gara. akka sirbii sanatti na ilaala. Maaliif jechuun uummanni yoo amma akka saba biraatti yogguu ilaaltu ispoonsara tokko fa'aatti. Artistiin Oromoo ispoonsara argatu, ispoonsara qabu. Yoo ispoonsara hin qabne immoo viidiyoo dalagu inni hojjettu suni audioon quality qabaachuu dhiisuu danda'a. Sanii fi uummatillee artistii bira dhaabbachuu egaa gargar baasuun nama dhibaa wal keessa jechuu barbaadeen jedhamu. Thank you. Artistii qophaa otoo hin deemin uummattis artistii wal duukaa yoo wal faana hojjete malee gara keenya duwwaan miti jechuu barbaadeen. Galatoon. Mee garaagarummaan hawwii sooshaal miidiyaatii fi hawwii lafatti yoo ilaalame maali garaagarummaan hawwiidhaa? Garaagarummaa akkamii? Maalirratti? Hawwiin sooshaal miidiyaatii fi hawwiin lafatti yeroo akka ilaalanii takkuma garaagarummaan qabdu. Garaagarummaa qabdi. Namni baay'een sooshaal miidiyaa irratti qaamaan illee guddoo nasee wagguu lafatti na argan illee garaagara jechuudha. Anillee hedduu sooshaal miidiyaan fayyadamuun gargaaramu jira. Jechuun yeroo isin jiru amala keetii fi maali akkasuma sooshaal miidiyaa fi lafatti takkuma amalaa fi kun. Lakki. Garagaramii? Okay. Qaanfadhaa. Akka miidiyaa. Jalatu samii hawwii foloo godhaa kadhumaatii. Hawwii amma carraa siifin kana dhumarratti maal jechuu barbaadde yaada gaafii madaraka sii gadhiiseetiin jira. Waan fedhe dubbachuu dandeessa. Hayyee galatoomaa waan nu daawwattaniif waan nu dhaggeeffattanii fi galatoomaa jechuun barbaada. Atillee galatoomii waan carraa kana laatte as gubbaa na baafte akkas na gochuu keetiif galatoomii. Abse, congratulations. Barbaadu moo YouTube ko hawwii ta'a subscribe gochuu hin dagatinaa akkasuma immoo abdii show mucaa kana naa jajjabeessaa follow naa godhaa YouTube isaa. Fixattee? Fixattee? Kama fixadhe. Bakka? Ay, siapa tu pun kau aku. Abse raya lah very simple. Abse raya bawa cala very simple. Haye maling ko ni banamu. Afanin jetta. Bani duka yo jadi malin dandoan. Me afanin je sagale. Sagale qofaan hin beeku yoo bani olin jira malee. An yo si je no jini tam khamis sinja. Me atum dijene me. Atum. Okay, khamin ja se den.